Dua hada warra saalaalchisee artistu Andu'aalem Gosaa ibsa kanneen wal qabatee ibsa maatiin qananii addunyaa kennan ajandaa ajjechaa qananii addunyaa ammas hawaasa bal'aa jidduutti wal mormii fi qeeqoo kaasu atileet Fayyisaa Leellisaadha obboleessa qananii addunyaa Liiban qananii akeekkachiiseeti jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii dhimma galaana diimaa irratti marii taasisuuf guyyaa kaleessaa Suudaan dhaqeeti jira. Gamtaan Afrikaa haala yeroo ammaa tanaa Venezuelaa mudate irratti yaaddoo qabaachuu beeksise. Biyya Somaalilaandii Ameerikaan Venezuelaa irratti tarkaanfii fudhachuusii kan deeggartu ta'uu karaa ministeera dhimma alaa isaaniitiin beeksisaniiti jiran. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu keenya guyyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himna. Wallisaan Andu'aalem Gosaa du'a haadha warraa isaa qananii addunyaa ilaalchisee ibsa kana keessatti ajjechaa kanarraa walaba ta'uu ibseen maatiin qananii addunyaa deebii Andu'aalem Gosaatiif kennan ilaalchisee yaadonni garaagaraa uummata Oromoo jidduutti qabamaati jira. Haasawaa obboleessa qananii addunyaa Liiban addunyaa afaan Amaaraatiin taatee ajjechaa dura Andu'aalem Gosaatii fi qananii jidduu jiru ilaalchisee atileet Fayyisaa Leellisaa qeeqaa fi akeekkachiisa obboleessa qananii addunyaatti kenne. Atileetiin kun fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansee irratti afaanii fi akkaataa maatiin qananii addunyaa keessaa obboleessise Liiban addunyaa viidiyoo inni gadhiiseen dhimmicha abbootii gadaa qofaaf dhiisuu qaba jechuudhaan qeeqeeti jira. Fayyisaa Leellisaa ergaa isaa keessatti akkas jechuun katabe. Andu'aalem afaan Oromootiin dhugaa dubbatee waa'ee isaa fi haadha warraa isaa dhugaa dubbateeti jira. Garuu ati obboleessi qananii kan ifiin jettu abbootii gadaa dura dhufte afaan shimbirroo afaan alagaa isa burjaajessuuf jecha afaan isaa nu banneen dubbachuun kee sirriimti jechuudhaan dhimmichi gara jiddu galeessaa fi jiddu galeessatti yoo deeme yeroon aadaan Oromoo kabajamuu qabutti afaan koosh dubbachuun barbaachisaa ta'etti ati ammoo afaan shimbirroo dubbachuun kun dhugaa jiru dhoysuuf shiraa akka ta'etti katabeeti jira. Oromoon waan dhabame dhiigaan deebisuun aadaa Oromoo miti kajoo atileet Fayyisaa Leellisaa Andu'aalem Gosaa haadha warraa isaa yoo ajjeese akkaataa sirna gumaa yoo hambeenyaa dhiigaa Oromootiin murtiin argachuu qaba jechuudhaan akkaataa aadaa Oromootiin murtii argachuu qaba yoo hin ajjeesne garuu yakkamaa ta'ee if kennuuf dirqama hin qabu jechuudhaan ibseeti jira. Barruu isaa keessatti Fayyisaa Leellisaa Andu'aalem Gosaatiin dhugaan dubbadhu yoo ajjeeste akka aadaa isaatti gumaa kafali garuu yoo hin ajjeesne harka qulqulluu ta'e didi dirqiin gumaa keessa hin seerin jechuudhaan atileetiin kun ergaa isaa artistii Andu'aalem Gosaatiifis dabarseeti jira. Qaamoleen himata bananilleen waa'ee ajjechaa Andu'aalem irratti ragaa mirkanaa'e kan beektan yoo qabaattan fida yoo ragaa hin qabanne garuu afaan nuti hin beekneen hin dubbatina Goojjam dhaqee haasa'uu dandeessa jechuudhaan dhumarratti atileetiin kun waa'ee ejjennoo hawaasichaa dubbateen osoo Andu'aalem lubbuun hin jirre ta'e waa'ee qananii isa du'ee hin taane hin dubbattan jechuudhaan ati akkuma qilleensatti akkuma barbaaddetti afuufte jechuudhaan ejjennoon kee beekamuu qaba jechuudhaan atileetiin Fayyisaa Leellisaa obboleessa qananii addunyaa xiqqaa Liiban addunyaadha. Kana achi ammoo shimalaan sirreessuudha jechuudhaan obboleessa qananii addunyaatti akeekkachiisa shimalaa kenneeti jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii dhimma galaana diimaa irratti Suudaan wajjin marii taasisuudhaaf guyyaa kaleessa hooggantoota Suudaan wajjin Suudaanitti marii taasisee jiraachuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiitii fi ministeerri maallaqaa Suudaan Jibriil Ibraahim, ministeerri odeeffannoo biyya Suudaan Kaalid Aleysiir wajjin dhimmoota tasgabbii galaana diimaa irratti nageenya naannoo irratti marii taasisanii jiraachuun dhaga'ame. Walga'iin tun baadiyyaa bulchiinsa Adii Haaloo keessatti kan taasifamte yoggaa ta'u Isaayyaas gaggeessitoota kanaa waliin dhimmoota tumsa faayidaa waloo irratti waliin hojjechuu fi tasgabbii gaafa Afrikaa irratti marii taasisuu tajaajilli oduu biyya Suudaan gabaaseeti jira. Walga'ii irratti walitti dhufeenyi biyyoota lameenii seektaroota kaan irratti bifa ittiin waloon hojjechuun danda'amu irratti marii taasisanii jiraachuun gabaafame. Wayita Itoophiyaan hulaa galaanaa barbaadaa jirtu kanatti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii daawwii isaa dhiyeenya kana Suudi Arabiyaa fi Masritti taasiseen biyyoota galaana diimaa cinaatti argaman waliin walitti dhufeenya cimsataa akka jirus addeeffameeti jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Eertiraan ammas walitti dhufeenya Suudaan waliin qabdu jabeeffachuu feeti jechuudhaan tattaaffii Suudaan rakkoo nagaasii furuuf tasgabbii isiitiif dhamaa jirtu kan deeggartus ibsee jiraachuu Tiriibu'aan gabaaseeti jira. Gamtaan Afrikaa haala Venezuelaa mudate irratti yaaddoo guddaa qabaachuu ibsa baaseen beeksise. Gamtaan Afrikaa haala Venezuelaa keessatti mul'atu butamuu pirezidaantii Venezuelaa Nicolas Maduro fi haleellaa waraanaa dhaabbilee irratti gaggeeffamaa jiru dabalatee yaaddoo guddaa akka qabu ibseeti jira. Gamtichi ibsa baaseen haala jirutti dhiyeenyaan hordofaa akka jiru ibsuudhaan keessumattuu seera idil addunyaatiif kutannoo cimaa akka qabu irra deebi'ee mirkaneessuu isaa beeksise. Kabaja abbaa biyyummaa fi nageenya naannoo mootummaa fi mirga hiree murteeffannaa akkasumas mirga abbaa biyyummaa fi hiree murteeffannaa biyyoota chaartaraa dhaabbata mootummoota
gamtoomanitti ifatti akka eegamu irra deebi'uun ibsuudhaan gamtaan kun wallabdee biyyoota jidduutti uumamu marii fi karaa nagaatiin furmaata argachuu akka qabus akeekkachiise. Falmiin biyyoota miseensota ta'an jidduutti uumamu akkasii marii fi karaa nagaa qajeeltuuwwan ollummaa gaarii fi tumsa waliin irratti hundaa'uudhaan akkasumas bu'uura heera mootummaa fi dhaabbileettiin furmaata argachuu akka qabu gamtaan kun cimsee akeekkachiise. Gamtaan kun rakkoolee keessoo walxaxaa Venezuelaa mudachaa jiran lammiilee biyyattiitii fi lammiilee Venezuelaa ifii isaanii jidduutti marii siyaasaa bal'aa ta'e qofa akka itti fufan amantaa jiru kan qabu ta'ullee beeksise. Gamtaan Afrikaa uummata Venezuelaa waliin tumsa akka qabuu fi biyyootaa fi naannolee jidduutti nagaa fi wal kabajuun akka jiruuf kutannoo akka qabu ibsuudhaan rakkoon kun daran hammaatii nagaa naannichaa akka hin gufanneef qooda fudhattoonni hundi dhimmichatti gaafatamummaa fi karaa nagaa fi bu'uura seera addunyaatiin hiikuu akka qabanis gaafateeti jira. Biyyi Somaliland Ameerikaan Venezuelaa irratti tarkaanfii fudhachuu isii kan deeggartu ta'uu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa fi tumsa idil addunyaa Rippaabilika Somaliland Ameerikaan ejjennoo isii deebii idil addunyaa madaalawaa Venezuelaa irratti fudhatamuu qabu fudhatte jechuudhaan tarkaanfii Ameerikaan Venezuelaa irratti fudhatte kana kan deeggartu ta'uu beeksisan. Tarkaanfiin Ameerikaan Venezuelaa irratti fudhatte tun sirni heera mootummaa, seera qabeessummaa deemokiraasii fi olaantummaa seeraa deebisuuf kaayyeeffate akka ta'es beeksifte. Ministeerri kun ibsa guyyaa kaleessaa Majjii 4 bara 2025 baaseen Somaliland tattaaffii Ameerikaan qindoomina michoota naannoo fi biyyoota hedduu waliin taasiftu beekamtii kan kennituuf ta'uu beeksifte. Hirmaannaan akkaataa rakkoo siyaasaa fi namummaa Venezuelaa keessatti yeroo dheeraaf turu furuuf ni gargaaraa jechuudhaan tarkaanfii Ameerikaa kana deeggaruu beeksisan. Kana malees mootummaan Somaliland deebii qindoomina qabu idil addunyaa rakkoo namummaa hir'isuuf toora yakka biyyoota ollaa ittisuu fi akkasumas ce'umsa siyaasaa nagaa lammiilee Venezuelaatiif durfamuun deeggaramuuf gumaacha olaanaa kan qabu ta'uu ibseeti jira. Ce'umsi kamuu kabaja abbaa biyyummaa biyyaalessaa itti gaafatamummaa fi mirga namummaa irratti hundaa'uu akka qabu ibsuudhaan itti dabaluudhaan ejjennoo isaa keessatti qajeeltowwan idil addunyaatii fi nageenya waloo irratti hundaa'e ta'uu akka qabu ibseeti jira. Yaadni Somaliland kun kan dhiyaate yeroo dhiyeenya kana Venezuelaa keessatti mul'achaa jiruuf deebii idil addunyaa adda addaa kennaa jirtuun hoggaa kennamu ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun ammoo biyyi isaanii tarkaanfii cimaa Ameerikaan Venezuelaa irra fudhatte kan deeggartu ta'ullee ibse. Muummee ministeera biyya Israa'el Benjaamin Netanyahuun haasawa banansaa walgahii kaabinee irratti taasiseen kutannoo fi tarkaanfii cimaa Ameerikaan kutaa addunyaa san keessatti bilisummaa fi haqa guddisuuf fudhatte kan deeggartu ta'uu ibseeti jira. Yaadni kun kan kenname Ameerikaan pirezidaantii Venezuelaa Nicolas Maduro irratti tarkaanfii akka fudhattu erga beeksiftee guyyaa tokko booda hoggaa ta'u kunis falmii rakkoo siyaasaan Venezuelaa keessatti jiddu seenummaa idil addunyaa irratti taasisaa jiru kan dabale ta'uu isaati. Kanaan dura Israa'el Somalilandiif beekamtii kennuu isii ifatti kan mormite hoggaa ta'u nageenya naannoo Somaaliyaatiif deeggarsa akka qabdu ibsuun isii ni yaadatama. Ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxansaniin Venezuelaan tarkaanfii gama tokko qaamolee adda ba'iinsa Somaaliyaa fi Somaliland deeggarratti ejjennoo isaanii kan morman ta'uu hoggaa beeksisan imbaasichitti dabaluudhaan Venezuelaan abbaa biyyummaa fi qulqullina naannoo sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argatte Rippaabilika Somaaliyaatiif beekamtii guutuu fi cimaa ta'e irra deebitee kan mirkaneessu ta'uu ibsaniiti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.